nagaani faraarri waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif baay'atu. Ergaa baga geessan irratti hundaa'ee sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon isinii dubbisa. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 17:22 kaasee Daawit namootiin isa wajjin turan hundinuu ka'anii laga Yordaanosiin hin ce'an. Yeroo booruun baqaqetti namni laga Yordaanosiin hin ce'in hafe tokkollee hin turre. Bara 2018 fuula kee dura jiru kanatti namoonni biyya alaa biyya keessaa teessanii YouTube chaanaalii TV Burqaa Faayinaa hordofaa jirtan hundumti keessan baga geessan baga geenye. Sagalee namman dubbise kun sagalee ce'umsaati. Daawit yeroo sagalee kana dubbatu waa'ee ce'umsaati. Ce'umsi maal akka inni fakkaatu dubbata. Lagi isaan fuuldura akka jiru haasa'a. Hundumti isaanii akka namni itti ce'an jedha sagalee waaqayyoo. Kana malees sagalee waaqayyoo bara 2018 keessa koo kaa'e. Ani si fureeraa hin sodaatin. Ati kan kooti jedhees maqaa keetiin si waameera. Yommuu ati bishaan keessa deemtu ani si wajjinan jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhatee hin badu. Abidda keessa yommuu darbitu hin gubattu. Arrabni ibiddaas si hin qabatu jedha waaqayyo. Namoonni baay'ee yaaddoftan haala baraa laaltanii haala yeroo laaltanii akkaman godhu akkaman ta'a warri jettan sagalee waaqayyo ragaa waaqayyo akkana siin jedha. Bishaan keessa deemtaa hin nyaatamtu. Galaana ceetaa si fudhatee soqa. Abiddi boba'aa siin gubu siin jedheera. Iyyaaddeen sitti dubbachaa jira. Iyyaaddeen siin jira waaqayyo gooftaan. Barri fuula kee dura jiru kun yoo abidda ta'es hin dabarta. Yoo bishaan ta'es hin dabarta. Yoo galaana ta'es hin dabarta. Yoo qilleensa ta'es hin dabarta siin jira waaqayyo gooftaan. Nagaa waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Barri keessan bara nagaa bara gammachuu bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u.